fayyadamanii waan adda addaa fi siyaasaa fi bu'aa buusuudhaaf jedhamee gama lamaaniin iyyuu gara tokko recognition of change kan jedhamu jira. Ati gaafa waan baay'ee keessa darbee namoonni OPDO keessa turanii maqaan of tokkos xuraa'uu namni firummaa isaanii iyyuu amanuudhaaf rakkisaa yerootti turetti keessaan akkas qabsaa'anii dominancy TPLF EPRDF irraa kuffisanii sochii amma arginu kana sochii amma jiru kanas baay'eetu saaxinaatus recognize goona amma tokko miti kana gaafa fidanii jedhanii jijjiirama akkasii keessatti gaafa socho'anii gaafa hojjetanii gama ala tureeni baqatee turee riphee loluudhaaf iyyuu bakka dhabee beektu TPLFin kun qoosan beeku mancaasee waan meeqa godhee akkas gaafa ta'ee jiru recognition barbaadu namni naturally namni recognize ta'uu barbaada akka qaama siyaasaatti immoo waan baay'ee keessatti tiimii darbe waan ta'eef recognition sana hin arganne isa jedhamu resentment inni guddaadha lammaffaa nutu uffatanii nutu kana godhee nutu sana godhee kana hundumaa sababa keenyaan as dhufee gaafa jedhu recognize nu gochuu dhiisanii caalaa masaayyuu nu didanii warri alagaa wajjin hojjechuu danda'an warri biyya alaa namoota wajjin hojjetanii nuyin garuu Oromoo taanee nu waan goone kana accept gochuu dadhabanii nu wajjin akka obbolaatti dhaabbachuu dadhabanii accept nu hin goone isa jedhu claim tokkodha kana kan dhagaama gamaasiin immoo nu gaafa kana gochuudhaaf dhufnee obbolaa keenya jennee utuma beeknu OPDO'n kana godhee ijoollee keenya kana godhee TPLF dhaaf bitamanii kana nu godhanii otoo beeknu amma garuu jijjiiramni jira jedhanii gaafa nu gaafatanii biyyatti gallee warri biyya alaa jiranis warri Eertiraa jiranis amannee gaafa dhufneennu shiraa fi danqaa meeqa nurratti godhanii nu dhiisanii deemanii caalaasaa immoo warra orma wajjin hojjechuu kana wal goonee isa jedhu. These are two major resentment kan jennu kanadha. Resentmentiin kun gaarummaan isaa waan darbeedha. Amma namni baay'ee recognize gochuu kan hin dandeenye feeling isaa hin darbu. Garuu dubbichi darbeera. Amma bakka itti jirru irratti it's saayitaa ardaayitaa kaasii Eertiraa keessa waan mari'atame Amboo irratti wanti ta'ee kun hundumtuu is in the past. These are things that haunt us from the past. Miti maaliif godhame jennee achi keessa lixneennaan mataa matu nu bowwaa malee really we cannot figure out with honesty maaliif ebaluun maaliif kana godhee maaliif kana jedhee kan jedhu adda baafachuun isaa rakkisaadha. Seenaatu adda baasa gaafa qabbanaa'ee duu gaafa dubbiin kun darbee duu